muuziqaa addunyaatiin yoo walitti dorgomsiifne tasuma sadarkaa keessa hin jirtan. Haaf waa'ee addunyaa akka biyya Itoophiyaatti hin jirtan. Gitaara utuu hin ta'in ibiddaan taphannee ceesisuudha kaayyoon nuti kaayyanne silumaayyuu. Sochii afran qaluu jechuun beeytoni ka baharraa ka'e. Kaalibirraan fakkeessu turan. እኔ ብዙ ሀገር ሄጃለሁ። ሙዚቃን በተወሰነ ደረጃ አንብቤያለሁ ባክግራውንዱን። እንደ ኦሮሞ ህዝብ ግን የሚያወጣው ሙዚቃ በዛ ጊዜ ያለውን ችግር በዛ ጊዜ ያለውን ስሜት የሚያንጸባርቅ ማህበረሰብ አይቻላልም። haala mijataa argatanii yookaan itti tolee nuti muuziqaa keenya addunyaadhaan akka gitu goona otoo hin jenne haala mijataa hin taane keessatti waan hawaasaaf mijachuu malu jedhanii yaadan artiidhaan dhaamanii muuziqaan keenya laga jedhee yaadama. Fakkeenyaaf durbiya kana keessatti sabni biraa afaan Oromoon dhaggeeffatu, afaan Oromoon banu, afaan Oromootiin hin sirbu, afaan Oromootiin hin cidhan godhatu, afaan Oromootiin sagantaa garaagaraa hin godhatu. Har'a garuu kun cabeera. Waraana snaayiparii hidhatee caalee argame jechuudha. Qabsoon Oromoo akka finiinee ibidda tulluurraa ta'u kan godhe muuziqaa Oromooti hoon jedhee ittan guddiseen jedhu. Bilisummaa baanዶች በሂሳት እንጂ በጊታር አይደለም የሚጫወቱት ነው እንጂ ተባርመለ ዜናዊ ንድረቡት ሄዱት ይገሩ ማልን ጀርጀርት ይው በሪሳ አከለኮስ ኢትዮጵያ በረኩ 1952 ቱሪ የሮን ኩን የሮ አፋን ኦሮሞቲ ወልሱፊ ሚራኬስ ጅራን አፋን ኦሮሞቲን ኢብሰቹፍ ያለም ቱሪ ኢንስ ሀውሶ አፍራንቀሎቲ ሀውሶን አፍራንቀሎ ከኑንዴፈሜ አርቲስቶታ ሙራሰ ከነን አካሊ ብራ አሊ ሸቦ እስማኤል መሐመድ ዮኒስ አብደላ ፊ መሐመድ ሼክ አፋን የሞተው artistoonni baandii kana hundeessanis artistoota aartii muuziqaatiin baraaran osoo hin taane yeroo ormi miira isaa yeroo cidhaa fi bakkeewwan garaagaraatti afaan isaatiin ibsatu nutis akka uummata bal'aatti hawwisoo uummata bakka bu'u hundeessuu qabna jechuun maallaqa hawaasarraa walitti sassaabanii magaalaa Dirree Dhawaa keessatti baandii kana hundeessan. Bara sana afaan Oromootiin weellisuu miti afaan Oromootiin haasa'uun akka yakkaatti ilaalamaa waan tureef yeroo gara yerootti murni yeroo sana biyya bulchaa ture artistoota yeroo sana baandii sana keessa hojjetaa turan isaan kaan doorsisuun isaan kaan immoo hidhatti gooraa ture. Ta'us garuu yeroo gara yerootti artistoota hedduu fi hayyoota walaloo fi yeedaloo qindeessan kanneen akka Abubakar Muusaa fi Abdii Qophees horate. Artistoonni kunniin lamaan gaazexeessota yommuu ta'an raadiyoo Harar sagantaa afaan Oromoo irratti mindeeffamuun hojjechaa turan. Gaazexeessonni kunniin lamaan beekumsa gahaa fi ogummaa walaloo fi yeedaloo sirba barreessuu shaakalaan sirriitti waan hubataniif irra caalatti sirboota aadaa fi qabsoo hojjetanii artistoota yeroo sana afaan Oromootiin weellisaa turan hundaaf raabsaa turan. Yeroon kun yeroo uummata Oromoo irra harqoonni gabrummaa kaayamee uummata bal'aa kana cunqursaa turan waan ta'eef artistoonni baandii hawwisoo afran qalloo kun akka aartii uummata saba biroo dorgommii muuziqaa ammayyaa keessa seenuuf hojjechuu osoo hin taane kaayyoon isaanii inni guddaan uummata gabrummaa jala jiru kana dammaqsuu fi sammuu isaanii irratti hojjechuu qofa waan ta'eef sirna biyya bulchaa ture balaaleffachuuf sirboota aadaa fi jaalalaa hedduu keessatti waa'ee qabsoo weellisu. Sirboota amma akka dumbushee galaali birraan sirbuun jaalalaa fi wal xabbasu deemnu kana laafan seenaa. Don't take it. Sirboota Ali Birraa Ali Shabboo kana galaaltan even kaabutoo boodarroo galaaltan lafa Oromoo kana keessatti waan jaalallee wayii jalaa badde fakkeessetti asoosaarraa kaasee hamma Dirree Dhawaatti hamma Kamiseetti si geessa. Uummata keenya wal barsiisaa turan jedhe. Sochii afran qalloo jechuun beeytoni ka baharraa ka'e. Kaalii birraan fakkeessu turan. Oromummaan tuffatamtee dhiibamtee waan turteef nu namaa gartii miti. Dirree Dhawaa keessatti bara san keessatti cidhaatirratti namni keenya afaan ofiitiin sirbuu hin danda'u ture. Fakkeenyaaf sirboota bara sana akkasitti weellifaman keessaa muraasa yommuu ilaallu michuu baay'een qabaa lixa biiftuurraa dhaamsa koo gahii Oromoo tamaraa jechuun kan weellise artist Adam Haarunii fi haasaa balahoo gurraaf malahoo kan jedhu Alii Birraan haasaan balahoo gurraaf malahoo akka jechuuti. Naadhaa biyyaa shufeeraa
bilisummaan araadee dafii nageesse biraa fi wal hora warra keessanii teessumti guddoon shaaggarii baabura yaabbadheen dhufaana eegiyaa shamarmarii kan jedhu dabalatee artistoonni hedduun fakkeenyuma kanaan weellisu. Akkuma jalqaba irratti dubbachuuf yaale artistoonni Oromoo aartii muuziqaa sadarkaa isaa eeggatee dorgommii saba biroo wajjin wal dorgomu hojjechuuf osoo hin taane waggoota 60 darban qabsoo uummata Oromoo irra ture. Sa'a bidda dhaleen taane siyaasaa fi hawaasa gidduutti artistiin Oromoo. Artistiin Oromoo durumaa kaasee haala qajeelaa yookaan haala mijataa filatee hin beeku. Yoon kana jedhe cubbuu natti taa'ee dheeyawan yaaduuf. Haala hin mijanne keessa dhaabbatee akka mijatuuf tattaafachaa ture. Yoo jalqabarraa ilaalaa dhufte haala mijataa argatanii yookaan itti tolee nuti muuziqaa keenya addunyaadhaan akka gitu goona otoo hin jenne haala mijataa hin taane keessatti waan hawaasaaf mijachuu malu jedhanii yaadan artiidhaan dhaamanii asiin ga'an. Yeroo sana sochii artistoonni baandii afran qalloo taasisaa turan bahaa dhiyaa kaabaa fi hanga kibbaatti Oromoo tokko taasisuu keessatti shoora guddaa taphate. Kanumarraa ka'uun mootummaan Haile Sillaasees artistoota sana hedduu isaanii adamsuu fi hidhatti guure. Isaan hafan immoo miilaa fi bishaaniin baqatanii biyyaa ba'an. Sana booda hayyoonnii fi gootonni Oromoos uummata kana gabrummaa jalaa baasuu keessatti aartiin shoora akkamii akka qabu waan hubataniif magaalaa Finfinnee keessatti baandii gadaa fi baandii bilisummaa hundeessan. Artistoonni baandii kana keessatti hojjetan gariin isaanii warroota shaakalaan ogummaa horatantu bakkeedhaatti dabalame. Gariin isaanii immoo kanneen akka Raayyaa Abbaa Maccaa, Eebbisaa Addunyaa fi Umar Suleeman dabalatee hedduun isaanii loltoota waraana adda bilisummaa Oromoo yommuu ta'u, uummata dammaqsuu keessatti shoora guddaa taphachuu danda'u jedhamee eeramuun gara baandii gadaa fi baandii bilisummaatti akka dhufan taasifaman. Yeroo sana Oromoon nutu eebbisiifata. Kan kolleejjiitii kan hundinuu bakka tokkotti matseetii qopheeffatu akka Oromootti hundi walitti qopheeffatu waan ta'eef jecha hamilee isaaniitii ta'uudhaa jecha yeroo sana keessa wanni nuti qabanne riqicha taane Oromoo isa adda bilisummaa Oromoo waraanni isaa asii kufee fi gara nuti tarkaanfataa jiru riqicha taane gitaara utuu hin ta'in ibiddaan taphannee ceesisuudha kaayyoon nuti kaayyanne silumaayyuu. Kanaaf waan sana biratti waan hawaasa keenya ilaallatu wanni nuti bira dhaabbanne hin jiru ture jechuudha. Yeroo sanatti. Warraaqsi afaan aartii isaan bara sana gochaa turan akka uummanni sirna nama nyaataa sanatti fincilu waan taasiseef akka bineensaatti tokko tokkoon adamsuu jalqaban. Barrisaa bara 1980 keessa yommuu ta'u kanneen akka Eebbisaa Addunyaa, Jireenya Ayyaanaa, Himee Yuusuf, Maaramee Harkaa, Abdii Qophee fi Mustafaa Harawwee dabalatee Usmaayyoo Muusaa fa'a artistoonni hedduu wal duraa duubaan hanga barkumeetti du'a suukanneessaa du'aa turan. Bara sana artistoonni Oromoo kaayyoonni isaanii tokko waan ta'eef baay'ee wal jaallatu akka obboleessaatti wal ilaalu. Mana dhiphoo tokko keessaa nama 30-40 ta'anii muuxannoo waliif qoodaa turan. Wal hidhatatu hin ta'in wajumaan jiraanna nuun. Baandii gadaa fi baandii bilisummaa wanni jedhamu waluma keessa jira akkanumatti. Baandii bilisummaa baandii gadaa keessa jira. Sababa namni baay'atee waltajjii walanqateef jecha lamatti baafanne malee ilaalchinis kaayyoonis deemsinis ija namni tokko tokko keessa kan jiru kan nama rakkisuus keessaa jiraatu malee wal gargaaraa jiraata garuu. Hammi keenya kuni hammi dhama qabu isa waa tokko hin qabne gargaaraati jiraanna. Baay'ee addan baanu gargar hin baanu. Wajjin oolla ka rakkoodhaafis bal'oodhaafis inni kun maan nyaatee oola jedhee inni kun isa sanaa yaada. Maan nyaatee oola laata bal'oodha waa qabaa laata bal'oodha waan nyaatu qabaa laata. Inni tokko yeroo argate awwaa argadheeraa isinii fiduu hedheetuma gaafata silkiinis hin jiru akka irraa ergaa bakka kaayyannu qabna garuu bakka dhayinee waa dhageenyu. Eenyutu hadha waa argate jedheetuma namni isuma qabu biraa dhaqee jiraata ture. Akka kanatti wal ceesisuun dirqama ture yeroo sana keessa. Artistoonni Oromoo akka warra adii duriyyummaa fi akka sheeyxanaa ta'anii hojjechuu osoo hin taane aadaa fi seenaa Oromoon uummata akkamii akka ta'ee fi qabeenya akkamii akka qabu seenaa badee falmanii deebisuu sirna akkamiitiin akka bulee wal bulchuu uummata biroo barsiisaa turan. Qabsoo Oromoo keessatti qabsoo muuziqaa Oromoo libsuu ijaatiifuu dhaabbatee
duutillee daangessee hin beeku, rakkinillee daangessee hin beeku, dararaan kamuu daangessee hin beeku. Faana isaanii dhoofneeti qabsoo qeerroo yookaan qabsoo barataa irraa gara qabsoo muuziqaatti seennee jechuudha. Kana keessatti waan nuti barbaadnu otoo hin taane waan muuziqaan barbaaddu, waan qabsoon Oromoo yeroo sanatti barbaadu hojjechuu eegallee hamma dandeenyu dhiibnee jirra jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya, har'a waa'ee artistoota Oromoo akkan dubbadhu xiqqina keessatti kan uume namni suuraa isaa iskiriinii irratti argaa jirtan kun yeroo arrabaan artistoota Oromoo qarreedoo har'a marmaaranii ummataaf hojjetaa turan qeequ namoonni hedduun isa jala deemanii laayikii fi haamilee isaaf ta'an argeen waa'ee artistoota Oromoo kana xiqqoon irraa dubbachuuf murteesse. Artistoonni Oromoo ayyaantuudhaa xiqqiin guutamanii hojii isaanii hojjetu. Gaafuma gara aartiitti dhufan lubbuu isaanii irraa ba'anii itti seenu. Hojii kanarratti yookaan du'aatu na mudataa yookaan hidhaa fi hiree biyyaa bahee biyya ormaa keessa kophaa koo jiraatuutu na mudata jedhanii of amansiisanii itti seenu. Akka yaadannootti injifannoo fi hojii boonsaa artistoonni Oromoo hojjetan jennee kan ilaallu keessaa inni ijoon immoo qabsoo qeerroo fi qarree bara 2006 hanga bara 2010tti gaggeeffame keessatti akka meeshaa waraana tokkootti ummata isaaniitiif onnachiiftuu ta'uu fi haqa isaa ummanni akka falmatu dabareedhaan ummata qabsoo irratti hiriirsuu turan. Gaafa roorroon hammaate haqa ofii akka falmatu itti himuu, gaafa haalli hammaatu jirra bullee arguuf jedhanii haamilee itti horu. Akkasuma gaafa xiiqiis fuulduratti bahee kan hiriiru isaani. Qabsoo Oromoo keessatti qooda sirbi qabu, qooda artiin Oromoo qabu, qooda leencaati jedhee tayyaada. Namni raayyaadhaan qeerroo leenjisee hidhachiise tokko iyyuu jiru. Hidhannoon qeerroo sirba afaan Oromoo ture. Walleelee artistoonni Oromoo hojjetan ture. Maastar pilaanii ture, sodaa qawwee ture, maasaan gama lafan baatu ture fi kanneen biraa ture. Saanqafaa ture. Inni kuni waraana isnaayiparii hidhatee caalee argame jechuudha. Qabsoon Oromoo akka finiinee ibidda tulluurraa ta'u kan godhe muuziqaa Oromooti waan jedhee ittan guddiseen jedhu. Kabajamtoota hordoftoota keenya, oolmaa artistoonni Oromoo uummata isaaniitiif oolan himeefituu hin danda'u. Kana ragaa bahuudhaafis Jawaar Mohaammed waa'ee artistoota Oromoo irratti ani biyyoota hedduu keessan deemaa ture. Akkasuma aadaa fi duudhaa sabaaf sablammoota uummattoota addunyaa kanaa hedduun taajjabe. Waa'ee muuziqaa irratti kan barraa'e kitaabota hedduus dubbise. Garuu akka artistoota Oromootti uummata isaaniif hojjechuu irratti akkasuma seenaa, duudhaa fi siyaasa dinagdee biyya tokko addunyaatti beeksisuu irratti akka artistoota Oromootti kan itti fayyadame addunyaa kana keessatti argee hin beeku jechuun ragaa bahe. እኔ ብዙ ሀገር ሄጃለሁ። ሙዚቃን በተወሰነ ደረጃ አንብቤያለሁ ባክግራውንዱን። እንደ ኦሮሞ ህዝብ ግን የሚያወጣው ሙዚቃ በዛ ጊዜ ያለውን ችግር በዛ ጊዜ ያለውን ስሜት የሚያንጸባርቅ ማህበረሰብ አይቻላልም።